Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarra qophii kennaa faayartii turban kana qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee ka isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faana jira. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa turban kanaasi sagantaa kenna faayartii har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota aadaa fi ammayyaa isiniif filanneeti jirra. Sirboonni babbareedaan nuti turban kanaafi walduraa duubaan isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan gennu sirba bareedaa yeroo dheeraa dura sirbame sirba weellisaa Biraanuu Zeenaa fi weellisaa Gadaa Hamdaa akkasuma sirba bareedaa weellistuu Sittiinaa Abdulhakiim kan isin daawwachiifnu ta'a. Jalqaba irratti sirbi nuti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa ta'e kan aadaa Iluu Abbaa Booraa weellisaa Biraanuu Zeenaa mata dureen isaa Iluu Abbaa Booraa jedhu dhaamsaa fi dhama isaa yoo ilaalle weellisaa Biraanuu Zeenaa weellisaa jabaa fi weellisaa durii abbaa sagalee kiloolee sirba bareedaa dhama qabu kanaanis Iluu Abbaa Booraa biyya caalii shoonnee jechuudhaan goottan qaqqaalii kaleessa Iluu keessatti seenaa dalagaa waamuun video clipin isaa aadaa Iluu Abbaa Booraa kan calanqisiisuu fi videoowwan seenaa achi keessa jiran mul'isuun miidhagsee hojjetee jira. Itti dabaluunis weellisaan kun sirba bareedaa kanaan biyya bareedduu lixa Oromiyaa kan taatee fi
biyya magariitu waa hunda biqilchite Iluu Abbaa Booraa qeedammaa fi bunaa biyya abbaa gammachiis gootummaa isii ibsuudhaan yaa lola eeboo jechuudhaan miidhagsee faarsee jira. Ya lola eeboo atoo gamtaa qabdaa yaa lola eeboo gamtaa biyyaa qabdaa yaa lola eeboo isaan diina miitaa yaa lola eeboo hiyyummaatti miitaa yaa lola eeboo yaa lola eeboo elele yaa mareo ijoollee lokooti mareo hundumtaa rokooti mareo amaan sin argatiin mareo walirraa lankatiin mareo elele yaa mareo angalera yoo beekta beeyye angalera yoo beekta beeyye qotuu filleen qotaa yoo beekta beeyye babattee keejjabee yoo beekta beeyye loluu filleen loltaa yoo beekta beeyye amantii kennabee yoo beekta beeyye angalera yoo beekta beeyye reeba reebe reeba reebe reeba reebe reeba reebe annan saayyaa ogoleetto madaalufna mogoleetto annan saayyaa ogoleetto madaalufna mogoleetto reeba reebe reeba reebe reeba reebe reeba reebe itti aansuudhaan weellisaa Biraanuu Zeenaa sirba bareedaa kanaan seenaa Iluun qabdu tarreessuudhaan akkasuma gootummaa ilmaan Iluu qabanii fi lola fardaaf lafoo seenaa saambee faanuu yaadachiisuudhaan biyya koo laalame jechuun golaba. Biyya koo laala Iluu koo laala gore matu orrumu yaayo coora ledelle bacho lega lala 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 kola la 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 Iluu kola la 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 gachi no no dambi nopa bure didu uka chawaka moracha la 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 itti aansuun sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan gennu sirba bareedaa aadaa Arsii sirba weellisaa jabaa sagalee kiloolee fi weellisaa ajaa'ibaa
weellisaa Gadaa Hamdaa fi weellistuu Baayisaa Kadir wal jalaa qabuudhaan sirban akkasuma sirba mata dureen isaa Booratamoo jedhu kan ilaallu ta'a. Booratamoo iyyoo ole kaloo iyyoo weellisaa jabaan kun sirba aadaa bareedaa kana wal jalaa qabuudhaan kan hojjete yoo ta'u sirbichi sirba uummataa kan yeroo cidhaa fi yeroo garaagaraa sirbamu shamarranii fi dargaggeeyyiin wal jalaa fuudhuudhaan sirban sirba bareedaa uummata keessa jiraatudha. Ujol! Kokkoma galcheeraa horii moona oofaa kundo! Obbole! Obbole! Kabalaa fudhatee gadi baatu gara qe'ee warra abbaa bariisuu ansi jalaa deeme kundo! Ujoolleen tuwwanii makkeeffatteerti nu malee! Badhaan aadaa saniif kan manachi wal geette. Booratamoo iyyoo ole kaloo iyyoo imaluka makorka ibtu kuda maturba Itti dabaluu weellisaan kun sirba kana keessatti faaruu loonis makuudhaan kan hojjete yoo ta'u dawwareen boonaa silgaa naannawee boonaan dhibbaa jechuudhaan kan sirbu akkuma beekamu arsiin loon jaalata akkasuma loon faarsus jaalata kanumaan wal qabatee sirba bareedaa kana keessatti waan hunda arsiin qabdu kaasuudhaan hojjetamee jira. Dawwaree boonaa silgaa Itti dabaluun xumuraa irratti weellisaan kun sirba bareedaa kanaan tirriin kan eegale yoo ta'u
bifuma faaruu loonitiin arrawwan loosha kiyyaa osoo baroodu bulee jechuudhaan miidhagsee goolaba. Arrobanto shakiya oto barodu bule Arrobanto shakiya oto barodu bule Warki jabala rima wantare mahal tuhima Arrobanto shakiya oto barodu bule Ucho dabola dage enna dabo homte galigi Fude jala milisa Arrobanto shakiya oto barodu bule itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa ta'e sirba durii kan aadaa Jimmaa sirba weellistuu Sittiinaa Abdulhakiim mata dureen isaa burtukaanii miti hadhaadhaa jedhu isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa kan ilaallu ta'a. Weellistuu Sittiinaa Abdulhakiim weellistuu durii fi sirboota aadaa hedduu kan hojjette yoo ta'u sirba bareedaa uummata keessa jiraatu sirba aadaa Jimmaa kanaan viidiyoo kiliippiidhaan kan hojjettee fi akkasuma sirbichi uummata biratti jaalatamummaa guddaa kan argatee fi sirba miidhagaa ture. itti dabaluun weellistuun tun yeroo dukkanaa sanatti yaadaloo fi walaloo tarree galchuudhaan hojii bareedaa bara baraan jiraatu kana kan hojjette yoo ta'u burtukaanii miti hadhaadhaa kun jaalalaa miti maraachadhaa ulee ijoollee jiddaa qabatteen argine mulli ijoollee Jimmaa hammatteen argine jechuun sirba jaalalaa bareedaa kana aartii keessa ol keessee jirti.
Weellistuu Sittiinaa Abdulhakiim weellistuu jabduu sagalee kiloolee qabdu yoo taatu aartii Oromoo guddisuun warra dhaloota har'aatiin gayan keessaa dubartii jabduu fi haadha sagalee kiloolee sirboota biroos hedduu hojjetteedha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gongumaa ummataarraa sagantaan kennaa faaya aartii torban kanaaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammata. Qopheessee kan isiniif dhiyeessee an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gongumaa ummataa kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna nagaan nu oola.